عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمال عليكم نزالة تمتوتا في كبجمتوتا أمة ورمهم كم سنويو. أرى اللي من شاء جايبا كمد اسمي فيتنا كافينا موت بايج فريجي سيالة نرجع فريجي سيالة نرجع فريجي أنا يرمهم لقيت إنسانجرو ركون كبام ملة دبي سنفورا بايج سبونا كنا فريزي يوتك أتى كنما جهاك أبايج يوتك أتى كنما جهاك أبا كان كنت ما يسني فورابات كارا راكاسي هنگ كنت أيتول فريجي بايك أبا زبوني كنا جرويو بيزي تأي فيديو وراب وانا هني جوفي في اسني فورابا هنجرو هنديك تاني بيزي لا كنا ما يروباني مشاب تفتيمنو كلا جلا أكست بيزي تأيتي اللي فما قبلا اسني جوتا أما مويو اسني فورابا اسني مويو أسرع ما تسني رأيك جماعة درا سبسكرايب لايك شير كوتشو لو جنتوا اسني جوتا فريجي نكون فريجي أبا لترا إبساديه في كتامات فريجين كذا شو أبغى ترى بس هذه دكتامات يوجد يعني غيرو إني تكلمني إسا بس هذه كنوتي كنو أسبرز لا يشولا سيس كاميرات أركتاني أسبر تكلمني إسا غيرو بس هذه يعني أسرت غيرو بس هذه في دكتام أركتاني بس هذه في دكتاما ما شاء الله فريجي قد ada juga dibasa di dikdama palitri dibasa di dikdamati isini mun isa isin no juntura isin jira friji kun ammo friji quality kata jechuudha friji izin bilo sontane friji quality kata jechuudha garan isa keessille kino akkana jira asbiratti kana ishigi kana tuyu qabe jira ishigi isa irra baname hin jiru yeroo barufta usatu jala qabe jira asbiratti garan isa keessi kino akkana jira sibili salle sibila tankarra kata jechuudha mashallah sibila tankarra fi sibila bareeda kata jechuudha ittaansi ammoo kun illee akkana jira jechuudha abba madadara sadi hiti jechuudha mashallah waan hundi isaatu as keessa jira jechuudha kino akkuma as keessa argitani firiji kun firiji bareeda fi firiji quality kata jechuudha isinitti mul'isa hunduma isaatu isinitti mul'isa jechuudha isin jechuudha as keessa jiru meeshaan isaa guutuun as keessa jira qabata hin qabu jechuu dandeetta waan ta'eef isa isin kilooti waan hundi isaatu as keessa jira jechuudha argitanii kan killeetu jira bilooniin isaa hundi isaatu as keessa jira akkasuma immoo qulfiilleen kinoota as keessa jira wanti hundi isaatu as keessa jira jechuudha bilooniin kunniin biloonii qabata isaa jechuudha kinoo argitanii qabanni isaa kun waan asirra jiruu fi qabanni lamatu jira kinooti guddaa fi xiqqatu jira jechuudha kinooti qabanni isaa lachuu waan as keessa jiru jechuudha kinooti akkana marame as keessa waan jiruu fi bilooniin isaallee inni itti hidhamullee as keessa jira jechuudha kakilleellee waa hundumtuu as keessa jira jechuudha kino maashaallah kabara doollee barbaadan kan killeellee as keessa jira jechuudha hedduu bareeda firiijiin keenya akka jechuudha akkuma isin argitan kana maashaallah obboleettiin rabbi nagaan itti siyaaga jecha baddiransa baandira furiiti hedduu bareeda jechuudha maashaallah kinooti akkuma as bira argitan kinooti akka barbaadani paawurii isaa dabaluu fi qannasuu dandeettan kinoo argitanii as biratti haga barbaadan dabaluu dandeettan haga barbaadan qannasuu dandeettan akkana fakkaata jechuudha akkuma isin argitan kinooti ulaagaaleen isaa guutuun akkanatti haala kanaan xumuramee jira jechuudha maashaallah hedduu bareeda jechuudha akkuma isin argitan kana maashaallah gatiin isaa meeqa jettanii warri nagaafachuu barbaadan gatiin isaa birruma 38 kuma 37 illee bitee jira garuyyuu amma mooyuu kuma 38 galee jira jechuudha maashaallah hedduu bareeda warroonni kuma 37 bitatanii viidiyoo irraa hin waraabbatin illee hin jira meeshaan isaa ajaraa waan ittiin xumuramanii fi amma kuma 37 bitee jechuudha kalee engadda itti aansi ammoo asitti eelee buddeenaati eeleen buddeenaa keessatti argitan eelee kwalitii fi eelee baay'ee jechuudha mircaa nama baay'eeti jechuudha eeleen kun hin beektanii maashaallah eeleen isaallee eeleen gubbarraallee eelee kwalitii taate jechuudha hedduu bareeda namoonni eeleen kun yoo baacee beekam goonettaniif eeleen isin jijjiirama eelee irratti jijjiirama jechuudha eelee masaayizii makanaan bittanii eeleen irratti jijjiirama jechuudha rakkoo hin qabu wanti baay'ee inni kun guddisaa laamiraadha akkuma isin argitan laamiraadha jechuudha maashaallah laamiraa oriijinaalidha jechuudha Aluminium jechuudha qorqorroon sun baddaadha qorqorroo san eeleen faallana jalaa jooree jira kama sinin jecha faallaa kaafamee jira garaan isaa keessillee kilooti akkana jira jechuudha maashaallah kaa'umsa isaa kana kun irraa gadi bu'aa irra deebi'a irraa gadi bu'aa irra deebi'a jechuun wanti beekuu qabdani kun irraallee hin bu'aa irratti illee hin deebi'a amma irraa fuunee irratti deebisnee yeroo kennu kaa'umsa isaatu sirrii kaayennee hin jirru faallaa jooree bakkoonni isaa garaa keessaa kilooti guddaadha wantuma feetan qabata jechuudha guddina irra kan ka'e jechuudha maashaallah baay'ee bareeda eeleen kun gatiin birra 9,000 fi 500 jechuudha 9,000 fi 500 jechuudha akkuma isin argitan kinooti akkana fakkaata abbaa sadii jechuudha as biratti maaxafaa fi maabraan isaa akkana fakkaata jechuudha
Ittaansa istoofii kana jechuudha. Istoofii lafaati. Istoofii lafa gahu kun abbaa lamaati jechuudha. Abbaan tokko lamaati xiqqaa fi guddaadha. Kana waan xixiqqaa irraa hojjetanii kan ammoo waan akka lukkuullee yoo ta'e isiniif hojjeta jechuudha. Sababni isaa distii guddaa waan qabatuuf jechaadha. Asirratti distii guddaa waan qabatuuf jechaadha. Asirratti ammoo maaxafaa fi maabiraan kiilootii 3 qaba jechuudha. Argitanii maaxafaa fi maabiraan 3 qaba jechuudha. Hedduu bareedaa maashaallaadha. Kana gaa isiniif haa ta'u isiniin jecha akkana fakkaata jechuudha. Yoo tokko tabalashe illee lama ol biraan tabalashe tokko santu tabalashe amali akkana fakkaata hedduu bareeda jechuudha maashaallah gamanni isaallee akkasuma gamada guddaa kate jechuudha hedduu bareeda gatiin isaa meeqa horii jettaniif 2500 jechuudha ittaanse maandajaan kunillee maandajaa qaawwi isaa babal'atu san jechuudha maandajaan yoo qaawwi isaa kun sin jalaa xixiqqaate isin hin qabatu kunniin garuu qaawwi isaa addan babaayee babal'aadha jechuudha qabsiisuu irratti deemsin hin dhibu maashaallah baay'ee bareeda maandajaan kun akkuma argitan maandajaa guddicha jechuudha akkana fakkaata hedduu bareeda gatiin isaa meeqa warra jettaniif birrii 700 jechuudha maandajaan kun namoonni bitachuu barbaadan gatiin isaa qarshii 700 itti aansee asuma biratti firaashiidha firaashiin kun akkuma argitan firaashii oriijinaalii akkuma isin beektan jechuudha firaashiin beekiraasii illee qaba finootii akkasumas immoo firaashiin isaa gara keessallee firaashii oriijinaalii gurguddaa sanin jechuudha ol fuudhuun isaa baay'ee ulfaataa oriijinaalii jechuudha akkuma carqin isaa gara keessallee kwaalitii ta'e jechuudha maashaallah baay'ee bareeda jechuudha akkuma argitan kana hedduu bareedee isin dhiyaatu jechuudha maashaallah baay'ee bareeda yoo kamana keessatti yoo waraabin ijoollee nama hin bareedu nu ammoo meeshaan baay'ee waan ta'eef ala waraabna yeroo baay'ee waan illee abbootaan manaalee nama hin mijatu sababa ta'eef iyyuu as biratti firaashiin 3 fi tiraasiin 9 fi beektiraasiin 3 akkasuma ammoo minxaafii kana qabate jechuudha minxaafiin kun akkuma isin himu minxaafii Suudii minxaafii oriijinaalii san jechuudha garaan isaa keessi akkuma isin argitan kana kinooti minxaafii oriijinaalii san jechuudha turkiidhaani minxaafiin kun minxaafii Suudii jedhama waliigalatti meeshaan haganaa jechuudha firaashii qabatee tiraasii qabatee akkasuma ammoo meeshaa akka minxaafii qabatee jechuudha wanti haganaa minxaafii qabatee akkasuma ammoo firaashii qabatee akka firaashii ulaagaalee isaa guuttate kana qabatee jechuudha birrii 27 fi 100 fi birrii 50 jechuudha 27 fi 100 fi birrii 50 bichaadha jechuudha bitachuu hin dandeettanii hedduu bareeda as biratti inni biraa immoo baatiraa daabbooti baatiraan daabboo kun hedduu waddadee jira hin beektanii namni hin beekne hin jirtanii gatiin isaa baay'ee dabalee jira jechuudha ikoosaniidha ikoosanii malee hin beektanii kinooti waraqanni isaallee ikoosanii jedha jechuudha argitanii haga waraqata isaatu jechuudha ikoosanii jedha ikoosanii malee hin beeknu akkasuma kunillee ikoosaniidha keessaa baasee isinitti mul'isu jechuudha waan guutuu isaatu akkuma isin argitan kana kinooti ikoosanii malee hin beeknu takkayyuu jechuudha ikoosanii malee hin beeknu amma boodillee sagatiin qannasuullee hin jirechuudha yoo barbaadan kinooti baatiraa xiqqaa isaati ikoosanii jedha ittaansi lammaffaa isaati kinooti ikoosanii jedha ittaansi sadaffaa isaati kinooti ikoosanii jedha ikoosanii kwaalitii ta'e jechuudha gatiin isaa akkuma 17 galee jira gatiin isaa kanarra dabaluun isaa waan hin oolleef gatima kanaanuyyuu namoonni barbaadan daftanii osoo bitattanii irra bareeda hin beektanii jalqaba 11 bitaa turre ergasii adadumaan gatiin dabalaa deeme 15,000 illee bitnee jira jechuudha akkuma argitan kinooti wanti isaa murtoo as bira jira jechuudha ikoosanii kana namoonni bitachuu barbaadan gatiin isaa birrii 17 jechuudha daddafaa bitadhaa gatiin isaa adadaan sin jalaa dabalaa deemaa jira waan ta'eef ittaansee dishii yoo binnu televiziyoonii xiqqaa ta'ee guddaa ta'e dishii guddaan malee hin binnu dishii kana argitanii dishiin kun dishii guddaadhaan malee hin binnu dishiin kana jechuudha ittaansee immoo meeshaa dishii isin mul'isa meeshaa dishii as biratti isin mul'isu eegalee hanga televiziyoonii bituu eegalee ani deekii isaa gold stariin ala bitee hin beeku gold star jechuun baay'ee kwaalitii fi tokkoffaa darajaa tokkoffaa qabu jechuudha gold stariidhaan malee bitee hin beeku namni isinii bitee gold starii hin ta'in dhuftanii natti dubbachuu hin dandeettanii an haga ammaatitti haga hojii kana eegale gold starii malee bitee hin beeku akka deekititti jechuudha deekiin sadarkaa tokkoffaa qabu gold stariidhaan namni hin beekne hin jiru jedhee yaada as biratti inni biraa gamada dishiiti kunniin illee sibiila dishiin hidhamu akkasuma ammoo sibiilli tokkollee hin jira kadishiin hidhamu qal'aan tokkollee hin jira meeshaan haganaa walirratti jechuudha meeshaan kunniin jechuudha haganaa kunniin walirratti 4,000 fi birrii 200 galee jira ittaanse televiziyooniidha televiziyooniin kun abbaa eentii 43 ti wanti keessa baasuuf hin jiru televiziyoonii kwaalitii jechuudha televiziyoonii bareedaadha akni jedha akniin kun televiziyoonii kwaaliitiidha televiziyoonii bareedaadha gatiin isaa birrii 26,000 jechuudha
Gatiin isaa birrii 26 jechuudha. Meeshaalee kanneen walirra yoo bitachuu barbaadan 30 jechuudha. Hedduu bareeda. Maashaallah baay'ee bareeda. Kanneen yoo walirra bitachuu barbaadan birrii 200 isiniif qannasa jechuudha. Dambanyaa waan ta'eef mucaane 30 jechuudha. Qaan 29 fi 500 illee bitee jira. 29 illee bitee jira. Beektanii 28 illee bitee jira. Televiziyoonii kana yeroo inni 26 irraa eegalee amma 30 galee jira. Hin jira. Gatiin isaa kanneen gadi haga darajaa barbaadanitti hin jira. Inni kun garuu kwaalitiidha. Akni jechuun kwalitii televiziyoonii kwalitii jechuudha. Inni double phase dha. Akkasuma ammoo wanti inni hin dalagne hin jiru. Wi-Fi waa hunduma isaa guutuu isaa dalagaa. Maashaallah baay'ee bareeda waan ta'eef abbaa 43 ti waanuma hunda isaatiin isin dalagaa waan ta'eef bitadhaa isiniin jedha baay'ee bareeda waan ta'eef ittaansee hoombarii tana yeroo ala baanee alatti dhiqannu irra taa'uudhaaf namni yoo seen irra taa'uudhaaf naa bitnaan jette biteef jira fireen takkattiin 200 fi birrii 80 jechuudha. Firee takkattii 200 fi birrii 80 biteef jechuudha. Akkana fakkaata ittaansee saambusaa irratti hojjetanii ka saambusaa irratti hojjetan kun illee birrii 500 jechuudha. Xiqqaa fi guddaa jira. Guddicha kana 500 galeera 500 biteef jechuudha. Ittaansee ka uffata xuruutti guuratanii uffata xuruutti guutan kun kwaalitiidha. Ani kanaan malee illee haga ammaa bitee hin beeku kwaalitii isaatiin jechuudha. Kun kwaalitiidhaani akkasuma immoo guddaan kana caalu ima hin jirre abadan. Guddaan kana caalu ima hin jirre yeroo birrii 500 irraa kaasee bituu eegalee amma immoo 700 galee jira jechuudha. Ittaansee ijmas axxafaadha. Ijmas axxafaa kanneen kinuuti birrii 200 jechuudha. Fireen 400 jechuudha. Ittaansee zayitii haadha kiyyaaf naa bitnaan jette zayitiin kun omariin kun gatiin isaa hin dabala birrii 1,300 fi birrii 80 galtee jirti jechuudha. Ittaansee ammallee as biratti illee saanii nyaataati. Saanii nyaataa darzanni saanii kwalitii sanii darzanni isaa birrii 2,200 galee jira jechuudha. As biratti makarajii kwalitii ta'e jechuudha. Makarajii warqaammaa kwalitii ta'e jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Namoonni bitachuu barbaada bitadhaa isiniin jedha. Kwalitiidhaallee warqaammaadhaallee maashaallah baay'ee bareeda. Makarajii bareedaadha. Gatiin isaa 1,800 bite jechuudha. Hiqa baay'ee waan bite jecha naa qannafame jechuudha. As biratti itti aansee ammallee saankeetaati jechuudha. Ka saankeetaa kwalitiidha. Baay'eetu jira. Inni kun kwalitiidhaan gatiin isaa birrii 3,000 jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Oriijinaaliidha waan ta'eef jechuudha. Ittaansee ammallee as biratti illee siinii koofiidha. Siiniin koofiin kun duraan hin jira. Amma garuu diizaayinii layyatti jettee xiqqoo diizaayinii fi jijjiirattee dhuftee jirti. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Hedduu bareeddi. Maashaallah bareedudha. Siinii kana nama hedduuf bitaa jira jechuudha. Namni hedduun jaalatee jira. Viidiyoo isaallee waraabesniif gadhiisee jira. Akkatti bareeddu argitanii maashaallah baay'ee bareeddu waan ta'eef namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Maqamacaa qabdi. Darzana birrii 3,000 fi 200 bitee jechuudha. Darzana isii jechuudha. 3,000 fi 200 bitee firee bitee jechuudha. Irratti kinuuti darzana bitee jechuudha. Darzana isaa 3,000 fi 200 bitee gimmaasha illee bitachuu dandeettan jechuudha. Kinuuti darzana isaa akkasii bitee jechuudha. Darzana bitee maqamacaa qabdi. Hedduu bareeddi. Dhugaa dubbatuuf baay'ee bareeddi. Maqamacaa illee qabdi. Diizaayinii isii layyatti jedha jechuudha. Ittaansee ammoo siinii shaayiiti. Siinii shaayii kun kan maqamacaa qabduun fi kan qabne illee biteef jira jechuudha. Argitanii maqamacaa qabdu bareedduu tanaan biteef jechuudha. Filannoo isiitiin isimatuyyuu kana filate. Ittaansee siinii shaayiiti. Siinii shaayii miila qabdi jechuudha. Maqamacaa qabdi. Siinii shaayii bareedduu argitanii hedduu bareeddi. Darzanni isii birrii 2,400 jechuudha. Gimmaasha yoo barbaadan gimmaasha illee isinii bita. Gimmaashni 1,200 jechuudha. Darzanni 2,400 jechuudha. Inni biraa kan maqamacaa hin qabne illee jechuudha. Siinii maqamacaa hin qabne baradoo jedhamti. Siiniin kun siinii baradoo jedhamti. Maqamacaa hin qabdu hedduu bareeddi siiniin kun jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan kan maqamacaa hin qabne baradoo kanaan yoo bitachuu barbaadan isiniif bite jechuudha. Argitanii maashaallah baay'ee bareeddi. Darzanni isii birrii 1,200 jechuudha. Darzanni isii jechuudha. 1,000 birrii 200 jechuudha. Tun ammoo 2,000 fi birrii 400 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan yoo maqamacaa hin barbaanne isaaba kana gimmaasha bitataniitiin kana darzana bitachuu hin dandeettan jechuudha. Ittaansee ka sukkaaraati. Maqamacaan sukkaaraa kinuuti maayikaadha. Hedduu bareedduudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Maayikaa bareedduu jechuudha. Argitanii kan maayikaadha. Hin cabu waan cabu miti. Waan kwaalitiidhaallee namoonni bitachuu barbaadan hedduu bareeda jechuudha. Haga fedhayyoo darban waan hin cabne waan ta'eef maankaa qaba. Inillee salloo barbaadan namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Maashaallah hiiqaa bareedaadha. Ittaansee ammallee as biratti illee ka mafaaqaadha. Mafaaqaa kana firee 2 bitattee firee 2 isaa birrii 400 jechuudha. Fireen takkatti 200 jechuudha.
ittaansi ammallee karuuzaallee kinoo as bira jira jechuudha. Maashaallah baay'ee bareedaa hedduu fuddataa kwaalitiidha. Namoonni bitachuu barbaadan ruuza qofaa miti salaaxaa garagaraa waan hundaayyuu ataakiltii garagaraa irra nyaachuu barbaadanii dandeettanii gatiin isaa 1,100 jechuudha. Kunillee kan distii irra kaatan akkasuma waan garagaraa irra kaatanii xiqqaan kun 150 kun ammoo 200 jechuudha. Hedduu bareedaa namoonni bitachuu barbaadan bitadhaas ni jira. Ittaansi ammallee feermuuziidha. Feermuuzii kan argitanii feermuuziin kun feermuuzii guddaadha. Abbaa litirii lamaati akkasuma kwaalitiidha illee kwaalitii eeggate jechuudha. Maashaallah baay'ee bareedaadha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaas ni jira. Argitanii hedduu ta'uu jecha namoonni bitachuu barbaadan bitadhaas ni jira. Gatiin isaa lachuuyyuu gatiin isaa tokkuma jechuudha. Lamaan isaa walirratti 300 fi birrii 500 bitee 300 fi 500 bitee jechuudha. Lamaan isaa walirratti 300 fi birrii 500 bitee jechuudha. Makarajii kwaalitiidha. Ittaansee saanii diimaa kana jechuudha. Saaniin diimaan kun saanii kwaalitiidha. Abbaa fireeshanii jechuudha. Hedduu kwaalitiidha. Abbaa fireeshaniiti. Abbaa fireeshan baay'een argamuyyuu. Inni kun kwaalitiidhaan illee darajaa qaba jechuudha. Tokkoffaa fi lammaffaa jira. Inni kun tokkoffaadhaan abbaa fireeshaniitiin keessaa hin baafne malee osoo keessaa baasee baay'ee ol dheerata argitanii keessaa hin baafne ol keessa seenee walitti ashagamee jira. Abbaa fireeshaniiti gatiin isaa birrii 3,000 fi birrii 800 jechuudha. 3,000 fi 800 inni biraa ammoo saanii raaniidha. Saanii raaniin kunillee argitanii wal keessaa hin baane malee dheeraadhaallee akkasuma ammoo saanii kwaalitii samiin illee jechuudha. Osoo keessaa ol baasee baay'ee guddaadha. Namni hin beekne hin jiru. Inni kun kwaalitiidhaan hagammaan kwaalitiidhaan malee bitee hin beeku 4,000 fi 500 jechuudha. Inni illee as biratti ammallee deebinee kan kaawyaa uffataa jechuudha. Kaawyaan uffataa kun Royal Masteridha. Inni kun kwaalitiidhaan jechuudha. Royal Master jechuun hin addaraddaramu jechuudha. Kamiinuu hin beektanii baay'ee kwaalitiidha. Akkasuma immoo guddinni isaallee guddaadha jechuudha. Royal Masterin kun xixiqqatuyyuu jira. Inni kun ammoo guddaadhaan jechuudha. Guddaa kana Addis Ababa irraa fichisiisee maashaallah baay'ee bareeda hedduu Addis Ababa irraa fichisiisee garuu hanga Addis Ababa irraa waan fichisiisee firee 3 gadiin dhufu firee 3 fichisiisee firee tokkocha isii kennee firee 2 tokkocha fudhadhee fireen tokko hafee jira. Namoonni barbaadan fudhachuu dandeettan jechuudha. Addis Ababa irraa firee 3 fichisiisee firee 3 gadi siin finnu naan jedhanii kabishaan racca'u jechuudha. Argitanii kabishaan racca'u jechuudha. Kwaalitiidha guddichaan illee saayizii guddaa macarrashaa kan jedhamu inni kana jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Namoonni bitachuu dandeettan inni illee birrii 3,000 fi 200 jechuudha. Inni samiin isa biraa juusii naaf diinaa bitinaan jettee ijoollee ofiitiif juusii biteef jira. Juusiin kun maashaallah baay'ee bareedaadha. Firee 6 kana birrii 400 biteef jechuudha. Firee 6 kana birrii 400 biteef maashaallah baay'ee bareeda. Keekiidha. Keekiin kun bareedaadha illee. Akkana fakkaata viidiyoon keenya har'aa yoo jaalatan keessan nu dubbisuu keessan hirraanfatinaas ni jedha. Meeshaalee akkana fakkaatu fi meeshaa babbareedaa akkana kan akkasuma fiduu barbaadan gara kiyya koottaas ni jira. Hedduu bareeda akkanatti adduma keessa taa'ee isin waraabu keessaniif baay'ee nagalateeffattan jedhee abdii guddaa isinirraa qaba. Hedduu bareeda waan ta'eef akka isin ilaallattanii bitattaniif malee osoo qaxxitama bitee fi geessee ka'ee nama san qofa mul'iseef eellee ni danda'a. Garuuyyuu akka isin wajjin aduun na gubuu kana laalaati kanuma laalaati subscribe like share gochuudhaan namoota baay'ee bira akka naagahuu fi viidiyoon kiyya akka sirriin laallamu na gargaaraas ni jedha. Ummaa eessa jiraatu namni jettanii kan shashamanii jiraadha. Garuu naannoo Oromiyaa akka ta'e guutuu keessanuu isiniif geessuu danda'a jechuudha. Nagaatti hoo.